السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota harmee fuudditti milama warrataata hundi keessanuu ashama harkafuuni warra amantaa biraa hordoftaanis bakkuma jirtanis salaamtaan teenya tanuun irraa burqitee isin bira haa geettu isiniin jennaa. obboleeyyan teenya adda maal hojjechuu deemna? fataayiraa jibinaa fi kusbaraa wajjin hojjechuu deemna. haalaan mi'aayaa ta'e hamma dhumaa viidiyoo keenya yoo nu daawwattanii waan hojjennu akka sirriitti beektan barattan jennee abdannu. Inshallah yaana kanaafuu turtiin keessan hamma dhumaa nu wajjin haa ta'u isinii jenna. wanti har'a nu qopheeffanne killee tokko, zabaadii maankaa 4, zibdaa irshoo maankaa tokko, baakingi boodarii maankaa tokko, akkasuma daakuu qopheeffannee jirra. hamma dhumaa turtiin keessan faana haa bu'u isinii jenna. zibdaa bukoo waliin yoo bukeessin hedduu bareedaadha. nyaatallee mi'eessa. akkasuma harki keenya akka daakuu waliin qabanne akkasuma meeshaan nuti fayyadamnu akka daakuu waliin qabanne taasisa. hedduu bareedaadha. itti fayyadamaa. aanan burcuqqoo tokko qopheeffannee jirra. isaa kana wajjin waliin maknaa waliin ni mi'aa. hedduu nyaata mi'aadha. ganama qursiifis yeroo hojjetanis akkasuma galgalaa yoo hojjetanis sa'aatii kamiifuu yoo hojjetatanii hedduu bareedaadha. isinii jennaa. turtiin keessan nu faana haa bu'u. hanga dhuma viidiyoo keenya nu daawwadhaa. nu jajjabeessaa. sheer sabskiraayib gochuudhaan nu faana bu'aa isinii jenna. hedduu isin jaalannaa. hedduu isin kabajnaa. obboleeyyan kiyya warri toora miidiyaa irratti fayyadamtan hundi keessanuu sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. turtiin keessan nu faana haa ta'u.
Bakkee kanatti yeroo taa'ee sagalee isinii waraabu wajjumaa waraabee garuu namni na jalaa waan haasa'aniif sagaleen namaa sun natti hin tolle kanaaf sagalee remote godhee jalatti isinii kaa'ee faayidaan kusbaraan faayidaa hedduu qaba faayidaa isaa viidiyoo maree lafa isinii kaayaa faayidaan inni qabu tokkoffaa fayyaa namaatiif gaariidha nu garuu faayidaa isaa hin beeknu waan gatii xiqqoon bitamee faayidaa guddaa qabu nu mana keenya keessatti akka itti fayyadamnuu fi maal akka itti fayyadamnu hin beeknu kanaafuu yeroo biraa viidiyoo isaa bareechee waraabee qabadhee isinii dhiyaadha ammaaf nyaataan hojjechuudhaaf qulqulleeffachuudhaaf keessaa jira taara inni garuu sirriitti qulqullina barbaada maaliif jennaan daaraa dhukkee keessaa cirama waan ta'eef daaraa sirriitti qaba haalaan bishaaniin qulqulleessinee qopheeffannaa maaliif xorracha qaba waan ta'eef akkasuma akkuma ciramee dhufe mataa isaa cirree dhiquu osoo hin taane baala isaa tokko tokkoon adda baasutu irra gaariidha san turre filatama qaba sababni isaa margisu waa haamamuuf margisu waa hedduu waliin waa haamama waan ta'eef isaa fi marga inni waliin haamamusa adda baasnee beekuun dirqama kenna yeroo tokko tokko amma manuma keessatti hojjennu keessaayyuu warroonni arabaayoo cirani mataa isaa guutuu yoo waliin ciranii dhiqanii akkanumaan bizzabti isaanii irra kaa'atan garuu yoo adda qabanii keessa isaa ilaalanii marga biraattu keessatti argama qulqullinaafis ta'ee fayyaa namaatis ta'ee adduma baasanii baala isaa san tokko tokko yaasanii dhiqanii sirriitti qulqulleessanii xirracha qaba waan ta'eef itti fayyadamumatu irra gaariidha anamma isa faxaayiraa qopheeffachuu jira nyaata warreen ajajate wajjin faxaayiraa jibinii waliin walitti makuudhaaf amma dhumaa yoo daawwattan waan an hojjedhu kana guutuu ni argitan jedhee amana kanaafuu turtiin keessan wajjin haa ta'u sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa bulee yakkaalee
hojjannee erga geessinee booda fataaraa keenya akkana qopheeffannee booda kallee gubbaa irra diddibannaa maaliif jennaan nu bareechifti daabboon sunis akka nu jalaa fataa irra akka nu jalaa hin goggonne nu taasifti hedduu bareedaadha bifas nu qayyarti hedduu nu bareechifti kanaaf itti fayyadamna dhuma irratti illee kallee turtiin keessan hamma dhumaan wajjin haa ta'u like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa obboleeyyan tiyya qaalii hedduu isin kabajnaa hedduu isin jaallannaa turtiin keessan nu faana haa ta'u waaw maashaallah geeffannee jirra